jedhamu sagalee koo hawaasa kiyyaaf gumaachuu qofa otoo hin ta'in anis gumaata hawaasa kootiitii kana narraa fudhadhaa isiniin jedha. Dhugumatti hawaasni keenya hawaasa arjaadha, uummata arjaadha kan amantii waliin qoonne naannoodhaaf waliin qoonne ta'uusaa seenaa inni takkaa dhufeen dabarre keessatti yeroo jalqabaatiif galmeeffame kana miidiyaan addunyaan hin dubbatin numtuuf dubbachuudhaaf hin qabne. Kanneen kana keessaa akkuma beekamu yeroo jalqabaatiif nuuf qochaan isiniin jedhagaa sagaleen qabdu sagalee raayyaa abbaa maccaatti nuti isuma haasaa qofaan namaa kun. Addunyaan bal'aan kun nutti maaf dhiphataa nu dukkana daagnaa kaan numaan ibsataa kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedhanii mammaaksaan abbootiin dubbataa yaa hawaasa gaarii yaa arjaa uummataa arjaa kennuun quufne seenaa kee mul'ata obsinni kee bal'aa miidhagaa obsinni kee tole miidhagaa bal'ataa akkasumas kaayyoon inni qophaa'eef afaan walalootiin gabaabsame afaan walalootiin yaada ergaa tokkicha kan bakka hedduutti hiikkachuu abbaan danda'u kanatti qindeessuudhaaf yeroo dheeraatti hin arganne karaarran deemaa ture eega hawaasni kun buqqa'ee eega hawaasa deemaa ture koreewwan keenya namoota shanan Ahmadiin Jabalasoo miidhaadhaan bahin hin dura eega miidhaadhaa bahee as immoo ja'a taanee biyyattii keessatti lammiidhaaf gumaachaaf namuu waan qabu amaanaan bira kaayyatee nutti kennatee asii bachi deemaa turuun keenya beekamaadha. Kana rakkoodhuma isaa isatti himee yoo jedhu akkuma kanaan namna dhaga'uudhaaf hin ture wannan qopheesseef kaayyoon akkuma kanaan dhaga'ee waanuma isarra ga'e waanuma ta'e hawaasa kiyyaaf sagaleedhaan beeksisuutu narra ture. Akkasuma wajjin yeroo jalqabaatiif kitaabatti hin jijjiire dokumantiidha yeroo hunda jiraata namni itti dhalatu isa arbis jechuudhaaf kan hin barreessine. Kan lammaffaa hayyuun keenya biyya alaa jira beekaan keenya alatti godaane ardiin dachii biyya keenya beekaa baadhachuu hin dandeenye ofirraa ariitii yoom gara biyyaatti as deebifti laata yoom beekaan keenya hayyuun gara biyyaatti as deebi'a hayyuun alatti godaane ardiin keenya yoom dugda siirratti nu baatti laata keenyaaf jireenyi keenya ardii keenyaaf garaadhuma isii keessaa qofaa maali gubbaatti yoom jiraanna beekaa keenya jalatti malee gubbaatti baachuu diddee jennaan ardii gaafii gaafanna gaafadhu yaa lafaa jennee gaafatan yaa lafaa jennee illee gaafii gaafatanna gaafiin bifa walalootiin qindaa'e achi keessatti argama yoom beekaan keenya alaa deebi'aa dhiiraaf dubartii keenyaan lafti keenya gaafa sinnu baachuu dandeesse beekaan keenya sinnu magaalaa wanni inni asirraa godaanuuf hin jiru godaansa keenya kana keessa lamatti hin qoode akkuma asirratti argitan jedhee yaadu lameen keessaa beekaa biyya faranjii kan faranjiin sammuutti nu jalaa hidhe kan immoo beekaa biyya arabaa kana rakkinaa walitti hidhanne rakkina furmaata rakkinaatu jecha lachuu bakkina irraa qabu dhabatu baannu baachuu dadhabe lafti nu waamaa jirti eega lafti keenya nu waamaa jirti immoo beekaan biyya alaa dhaga'aniiru laataa yoo dhaga'an yoomuu galuu gaafii jedhu as keessaa qaba. Kanneen keessaa rakkoo hawwanii obboleettii dhiiraa, shariika dhiiraa, haadha dhiiraa, obboleettii rakkoo obboleettii gootiiti kan hin haasa'e. Rakkinni jireenyaa biyyarraa godaansee baasee yaada kuusee baasee buusee rakkinni mataansaa jala ka'ee asii biyyoota Arabaatti ijoollee keenya ijoollee magaalaa Jiddaa qofa keessa namni keenya nama 41 jira kan viizaa kan ittiin qabu kan iqaamaa qabu kan ittiin jiraachuu qabu silaa nuti iqaamaa kennee fi tura Arabaas jiraachisan abbaan Jifaar iqaamaa kennaniitiif hindootaas jiraachisaa turan abbaan Jifaar iqaamaa kennaniitiif yamanoota fidanii asitti galchanii rakkina isaasitti wallaanaa turan abbaan Jifaar arrayin maan isaanii anatti godaantee kuuni Arabaa taate hojjettuu Arabaa taate kan dura hojjechiifataa turte hamma yoomitti kuuni Arabaa ta'urraa hojjettuu Arabaa ta'urraa yoom hojjettuu ofii taate laata ardii utuu qabdu maaliif akkana taati gaafii jedhu as keessatti gaafadhe gaafii nan gaafadhe kun rakkoo kana qofaa miti kan isin dubartoota keenyaaf saaxilte gaafa asirraa baatu waggaa 20 asii deemti
Dhaitee yeroo isin hojjettee haadhaaf abbaa teessee ilaaluun itti ulfaatee jennaan asii yaate dubartoonni keenya akkuma beektan rakkoo haadhaaf abbaa rakkoo fideetu fide ofiin hin dhufne ardiin keenya waan nutti gaditti kennine ollatti kennuu hin dinne garuu namni gaafa rakkatee ka'ee bakka itti rakkatu rakkate akkam taane ta'a jechi kun naa hubadhaa namni gaafa rakkatee rakkinuma sana bakka itti rakkatu ammoo rakkate akkam taane ta'a kanaaf dhiisee irraa godaana. Godaansi baay'ise godaannisa keenya godaannisa godaansaa jedheen asirra kaayyadhe keessa kootu dhiiga qaba keessa kootu cabaa qaba keessa kootu iyyuu na dhikkifatee jennaan asirratti malaafadhe kanaaf kana qofa rakkoon maayyii dubartoota keenyaaf haawwan keenya irra qaqqabe isiin kaan ilmaan dhiiftee yaate isiin kaan haadhaaf abbaadhaaf jecha biyyaa baate isinis beektuudha akkuma namaatti jiraachuu dandeessi ardiis bal'aa qabdi lafti isii waakkanne garuu akkaa fi bakka isii dhabe akkaa fi bakka isii dhabe immoo isin hundi keessan hin beektan kanaaf yoom deebifanna isa jedhuun duratti rakkoon har'a keessatti isiin saaxilamte sa'aatiin namni haadha manummaadhaaf barbaadu umrii dubartii sa'aatiin inni keessatti jalaa soolla'u hin beektan hundi keessan iyyuu namni obboleettii qabu haadha manaa of jalaa qabu intala durbaa qabu kana hin beeka. Dhiirri waggaa 30 waggaa 40 50 fuudhee abbaa manaa ta'a. Dubartiin umriin isiin haadha manaatiif geessu gabaabaadha. Kana rakkoon isiin maayyii irratti rakkoo haadhaaf abbaatiif saaxilamte rakkoon inni lammaffaa isiitti as dhufe yoom haadha manaa taate ilmoodhaaf haadha taati. Yoom eegaachii rakkoo haadhaaf abbaa gargaartee achi as deebite eenyuuf haadha manaa taate eenyuuf ilmoodhaaf haadha taati isa jedhu kananas keessatti malaafadhe dhufa manaa godhaana of gochaa silaa sagaleedhaan anis hin dhageessisa sagaleen kan koo qaleessana jalaa duudheena of gochaan isiniin jedhaa footun jedha. Nagaatti salaamu alaikum warahmatullahi galatoomaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa bakka isaaniitti hamleedhaan akka nu deebisteen isiniin jenna hamlee kennaafi jechi isaanii hundi hiika bal'aa kan qabu ergaa bal'aan asirratti dabarfatee ka'e egaa kanatti aansee mata duree anaaf akkasii garuu kanumaa wajjiniin akkuma beekamu lafarraa lafa ofii irratti rakkatu hidda malee xannachiin dhiigu jetti Oromoon yeroo mammaaktu. Hidda malee xannachiin dhiigu maaliif jennaani xannachii dhiigan qabu waan ta'eef hiddatu hiddaaf dhiigaa bakka tokkoon yoo citte qaama hunda birmata akkuma jedhamu sagalee koo hawaasa kiyyaaf gumaachuu qofa otoo hin ta'in anis gumaata hawaasa kootiitii kanarraa fudhadhaan isiniin jedha. Dhugumatti hawaasni keenya hawaasa arjaadha uummata arjaadha kan amantii waliin qoonne. Naannoodhaaf waliin qoonne ta'uusaa seenaa inni takkaa dhufeen dabarre keessatti yeroo jalqabaatiif galmeeffame kana miidiyaan addunyaa nun dubbatin nunti of dubbachuudhaaf hin qabne kanneen kana keessaa akkuma beekamu yeroo jalqabaatiif nuuf gochaan isiniin jedhagaa sagaleen qabu sagalee Raayyaa Abbaa Macaatti nuti isuma haasaa qofaan namaa kun addunyaan bal'oon kun nutti maaf dhiphataa nudukkana daadnaa kaan numaan ibsataa kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedhanii mammaaksaan abbootiin dubbataa yaa hawaasa gaarii yaa arjaa uummataa arjaa kennuun quufne seenaa kee mul'ataa ubsunni kee bal'aa miidhagaa ubsunni kee tole miidhagaa bal'ataa akkasumas kaayyoon inni qophaa'eef afaan walalootiin gabaabsame afaan walalootiin yaada ergaa tokkicha kan bakka hedduutti hiikkachuu abbaan danda'u kanatti qindeessuudhaaf yeroo dheeraatti hin arganne karaarran deemaa ture eega hawaasni kun buqqa'ee eega hawaasni deemaa ture koreewwan keenya namooti shanan Ahmadiin Jabalosoo miidhaadhaan bahin hin dura eega miidhaadhaa bahee as immoo ja'a taanee biyyattii keessatti lammiidhaaf gumaachaaf namuu waan qabu amaanaan bira kaayyattee ofitti kennatee asii achi deemaa turuun keenya beekamaadha. Kana rakkoo dhuma isaa isatti himee yoo jedhu akkuma kanaan namni dhaga'uudhaaf hin ture wanni qopheesseef kaayyoon akkuma kanaan dhaga'ee waanuma isarra ga'e waanuma ta'e hawaasa kiyyaaf sagaleedhaan beeksisuutu narra ture akkasuma wajjin yeroo jalqabaatiif kitaabatti hin jijjiire
dokumentii yeroo hunda jiraata namni itti dhalatu sa arbis jechuudha fi kan barreessine kan lammaffaa hayyuun keenya biyya alaa jira beekaan keenya alatti godaane ardiin dachii biyya keenya beekaa baadhachuu dandeenya ofirraa ariitii yoom gara biyyaatti as deebifti laata yoom beekaan keenya hayyuun gara biyyaatti as deebi'a hayyuun alatti godaane ardiin keenya yoom dugda siirratti nu baatti laata keenyaaf jireenyi keenya ardii keenyaaf garaadhuma isii keessaa qofaa maali gubbaatti yoom jiraanna beekaa keenya jalatti mana gubbaatti baachuu diddee jennaan ardii gaafii gaafanna gaafadhu yaa lafaa jennee gaafatan yaa lafaa jennee illee gaafii gaafatanna gaafiin bifa walalootiin qindaa'e achi keessatti argama yoom beekaan keenya alaa deebi'aa dhiiraaf dubartii keenyaan lafti keenya gaafa sinnu baachuu dandeesse beekaan keenya sinuma gara wanni inni asirraa godaanuuf hin jiru godaansa keenya kana keessa lamatti qoode akkuma asirratti argitan jedhee yaadu lameen keessaa beekaa biyya faranjii kan faranjiin sammuutti nu jalaa hidhe kan immoo beekaa biyya arabaa kana rakkinaa walitti hidhamne rakkina furmaata rakkinaatu jechi lachuu bakkina irraa qabu dhabatu baannu baachuu dadhabe lafti nu waamaa jirti eega lafti keenya nu waamaa jirti immoo beekaan biyya alaa dhaga'aniiru laataa yoo dhaga'an yoomluu galuu gaafii jedhu as keessaa qaba. Kanneen keessaa rakkoo hawwanii obboleettii dhiiraa, shariika dhiiraa, haadha dhiiraa, obboleettii rakkoo obboleettii gootiiti kan hin haasa'e. Rakkinni jireenyaa biyyarraa godaansee baasee yaada kuusee baasee buusee rakkinni mataansaa jala ka'ee asii biyyoota Arabaatti ijoollee keenya ijoollee magaalaa Jiddaa qofa keessa namni keenya nama 41 jira kan viizaa kan ittiin qabu kan iqaamaa qabu kan ittiin jiraachuu qabu silaa nuti iqaamaa kennee fi tura Arabaas jiraachisan Abbaan Jifaar iqaamaa kennaniitiif hindootaas jiraachisaa turan Abbaan Jifaar iqaamaa kennaniitiif yamanoota fidanii asitti galchanii rakkina isaa asitti wallaanaa turan Abbaan Jifaar arrayin maan isaanii anatti godaantee kuuni Arabaa taate hojjettuu Arabaa taate kan dura hojjechiifataa turte hamma yoomitti kuuni Arabaa ta'urraa hojjettuu Arabaa ta'urraa yoom hojjettuu ofii taate laata ardii utuu qabdu maaliif akkana taati gaafii jedhu as keessatti gaafadhe gaafii nan gaafadhe kun rakkoo kana qofaa miti kan isin dubartoota keenyaaf saaxilte gaafa asirraa baatu waggaa 20 asii deemti dhayitee yeroo isin hojjettee haadhaaf abbaa teessee ilaaluun itti ulfaatee jennaan asii yaate dubartoonni keenya akkuma beektan rakkoo haadhaaf abbaa rakkoo fideetu fide ofeen hin dhufne ardiin keenya waan nutti gaditti kennine ollatti kennuu hin dinne garuu namni gaafa rakkatee ka'ee bakka itti rakkate akka hin taane ta'a jechi kun naa hubadhaa namni gaafa rakkatee rakkinuma sana bakka itti rakkatu ammoo rakkate akka hin taane ta'a kanaaf dhiisee irraa godaana. Godaansi baay'ise godaannisa keenya godaansaa jedheen asirra kaayyadhe keessa kootu dhiiga qaba keessa kootu cabaa qaba keessa kootu na dhikkifatee jennaan asirratti malaafadhe kanaaf kana qofa rakkoon maayyi dubartoota keenyaaf haawwan keenya irra qaqqabe isin kaan ilmaan dhiiftee yaate isin kaan haadhaaf abbaadhaaf jecha biyyaa baate isinis beektuudha akkuma namaatti jiraachuu dandeessi ardiis bal'aa qabdi lafti siisisii waakkanne garuu akkaa fi bakka isii dhabe akkaa fi bakka isii dhabe immoo isin hundi keessan hin beektan kanaaf yoom deebifanna isa jedhuun duratti rakkoon har'a keessatti isiin saaxilamte sa'aatiin namni haadha manummaadhaaf barbaadu umrii dubartii sa'aatiin inni keessatti jalaa soolla'u hin beektan hundi keessan iyyuu namni obboleettii qabu haadha manaa of jalaa qabu intala durbaa qabu kana hin beeka. Dhiirri waggaa 30 waggaa 40 50 fuudhee abbaa manaa ta'a. Dubartiin umriin isiin haadha manaatiif geessu gabaabaadha. Kana rakkoon isiin maayyi irratti rakkoo haadhaaf abbaatiif saaxilamte rakkoon inni lammaffaa isiitti as dhufe yoom haadha manaa taate ilmoodhaaf haadha taati yoom eegaa achi rakkoo haadhaaf abbaa gargaartee achi as deebite eenyuuf haadha manaa taate eenyuuf ilmoodhaaf haadha taati isa jedhu kanan as keessatti malaafadhe goofa manaa godhaana of gochaa silaa sagaleedhaan anis hin dhageessisa sagaleen kan koo qaleessana jalaa duudee na of gochaan isiniin jedhaa footu na jedhaa. Nagaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Galatoma Ustaz Raya baca bakka isaaniitti hamleedhaan akka nu deebisee nasiin jenna. Hamlee kennaafi jechi isaanii hundi hiika bal'aa kan qabu ergaa bal'aan asirratti dabarfatee ka'e. Egaa kanatti